akkaataan adeemsa keetii guutuun si dhibee jennaan jechuudha. Akkaataan itti adeemtu, akkaataan itti yaadde guutuun si harkaa cufamee jennaan jechuudha. Daa'ima fuutee masaratiin kadhatte malee masarati wanti giddiin si harkaa fuute tokko hin jiru jechuudha. Abdii immoo agartee jirta abdii. Mana namaatirra hoxxee namaatirra akkas zoorsisee jechuudha daa'ima wajjini. Tamam. Yoo har'aan tana dhufte boru achi bakka teettu si dhoorgee jennaan amman tana daa'ima gara masaratitti kennitee miti ani ammas jechuudha masaratee fi maali hin beeku ani sirraa mataa keetirraa gadi hin bu'u jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo yaa harka fuunee akkam jirtan hundi keessanuu bakka jirtan hundatti nageenyi koo isin bira haadha qabu isin jecha har'aan tana maaliif dhufe abdiin jechuun keessan oolu isin irraa tutturee jira. Kanaaf wanti dhufeef jechuudha urjii waan isin jette kana guutuu dhageettanii jirtan isin jechuudha. Amman tana namni tokko lubbuutti dhuftee jennaan ani masaratu na erge ani maaltu erge dura masaratii fi cinqii maaltu sin ga'e ani namuma kijibu addunyaa kanarraa osoo kiyyaa lubbuun sitti dhuftee jennaan amman tana faallaa deebita. Dhugama idaa sin jedhe boota gaararraadhaati gaararraa bifa jijjiirattu jechuudha. Okay? Kanaaf gaararraa jechuun yeroo gidaara taatee uffata bira taatee uuma hunda irrattu bifa jijjiiratti jechuudha. Ati akkas jechuudha. Jalqabuma waan tokko sin jechuu barbaade amman tana gurbaan daa'imti jechuudha. Daa'imti kun waan tokko ta'ee urjiidha. Tamam. Amman tana bakka ati jirtu guutuu si barree jirra jechuudha. Bakka eenyu jira ka jirtu bakka ati jirtu guutuu si barree jira. Akkasanitti amman tana ani dhugaa rabbi dubbachuu fi masaratiin wanti an barbaadu tokko hin jiru jechuudha. Masarata jettu ani ibsa naafsiif yaada ani obboleessa keeti obboleessa jalaa dhabama siyaa godhan ibboo. Dura maaliif daa'ima manaa baaftee deebitee kadharti maaliif deebite? Tamam. Abdii immoo agartee jirta abdii. Mana namaatirra hoxxee namaatirra akkas zoorsisee jechuudha daa'ima wajjini. Tamam. Yoo har'aan tana dhufte boru achi bakka teettu si dhoorgee jennaan amman tana daa'ima gara masaratitti kennitee miti ani ammas jechuudha masaratee fi maali hin beeku ani sirraa mataa keetirraa gadi hin bu'u jechuudha urjii. Kanaaf wanti ati kudhan qaqqabatu tokko hin jiru jechuudha. Ani akka nama tokkotti hedduullee fakkeenyaaf isillee kabajee gara keessatti illee namoota illee sitti ergee turee daa'ima deebisii maal sin jedhee ture suni kadhaa miti kadhaa sitti hin fakkaatin. Tamaam. Kanaaf wanti sin jechuu barbaade har'aan tana osoo ooltee hin bulle jechuudha. Daa'imti sun mana ibsaatitti deebi'uu qaba jechuudha. Akka ati gaararraa taate akka ati muddamsuun sit muddamarraa waan kana jedhaa jirtu ifa gala namni hunduu jechuudha. Ani harka achi wanti harka sirra qabu tokko hin jiru jechuudha. Akka ani harka sirra hin qabne agartee jennaan jechuudha. Tamam. Abdii waan hin ta'e bartee jennaan jechuudha. Har'aan tana gabbaatee viidiyoo martee ani daa'ima masaratarraa fuutee jirti maali odeessitaa miti. Daa'ima har'as borus masaratiin hin beeku jechuudha. Mucaan kun lubbuu isaati irratti xiqqishuma waa ta'ee jechuudha. Nama biraati miti jechuudha an kan barbaadu. Kana ofitti ani eenyu barbaada si barbaada jechuudha. Barbaachi kiyya akkuma itti fufetti jiraasin jechuu barbaadetti. Gurratti sitti caloo. Jaalala. Jaalalti maali? Dura akka ati jaalalaa hin deemne bareechisi beeka jechuudha. Akka ati jaalalaaf hin deemne bareechisi beeka jechuudha. Tokkoffaa yaada masarati illee jechuudha. Intalti shaarmunni intalti abbaa fi haadha hin qabne intalti sarii hin qabne itti dhugaa rabbi dubbachuu fi hedduu isaa yeroo ati akkana jettu
yeroo atakkana jettu kolfanna qabe jechuudha viidiyoo keessan illee dhageeffadhe jechuudha kuni muddamsuu irraa kan ka'ee jedhe akkana jechuu dandeette malee waan biraati miti jechuudha lubbuun sitti dhufteeti bakka seentuu fi bakka galtu dhabdeeti hirriba dhabdeeti jechuudha urjii maaliifi namoonni ani safaaxan jechuudha namoota akka duraan ati waliin turteessanii miti jechuudha muka sitti ciraa dubarra dhaabbadhe jechuudha yeroo akkana jedhu kana gochallee agarsiisee aan viidiyoo akka namatti ol maka'eetuma hin maru jechuudha hanga akira jechuudha fuutee daa'ima masarratti kennitee miti ani wanti sirraa gabboo tokko hin jiru jechuudha awarras borus tamam kanaaf daa'imti kuni barumsa isaatirraa fatanaa inni qaburraa fuutee jechuudha akkana gochuun kan kee waagaan kan kee ima argama ima kennama jechuudha yoo akkuma barte namoota waliin namoota akka keetii wajjin tamam harka dha'uu barte isa wajjin ti deebite malee abdi irratti wanti kun raawwatamu ibsa irratti wanti kun raawwatamu jechuudha kanaaf daa'ima fuutee masarratti kennite jechuudha masaratiin si ergate takka hin jirtu jechuudha ufii keeti akka ufii barte kaanillee lakkaftee onna jechuudha kun si kaariyyuu didee jennaan jechuudha lubbutti si dhuftee jennaan har'aan tana akka gaararraa garagaltee of duuba deebite jechuudha maaliif hin qabsaa irra na wajjin maaliif hin dorgomii irra na wajjin abdii si wajjin dorgomaa naan jettee turte okay dorgomiin si abdii wajjin ka dorgomeeyyuu bakka fiixa hin baane jechuudha kana beekta garuu ati kanaafi daa'imti kun jechuudha daa'imti kun ammallee gaffageesse sitti hima daa'imti kun masarattu na ergee masarattu akkasina godhee cinqiin ati qaqqabatu tokko hin jiru jechuudha mashaqqaan ati of tokko na biratti hin dalagu jechuudha kana akkasan isin jechuu barbaadetti akkasitti wanti isin jechuu barbaade dubbii kana guutuu jalaa ka amma odeessitu kana jalaa hundaa jalaa iyyuu jechuudha haasofni ati haasofte kana guutuu dhageeffadhe jechuudha ana haasofni kan ati amman tana haasofte kun guutuun akkaan goroorra gannaan tarre jechuudha maaliif jennaan maaliif gannaa taruu didee jalqaba jechuudha akkaataan ka'umsa keetii sin beeka jechuudha hedduu bareechisi beeka wanti ati akkana taateef wanti ati amman tana boolli tokko si fuudhuu dideef abdiin waan ati yaaddu fi dubbee kee guutuu si beeka jechuudha kanaaf jechuudha wanti ati agammaa milkaa'uu diddeef jechuudha masaratiin ati ergite tokko masaratiin si ergite tokko hin jiru masaratiin waan jedhu tokko hin jiru maaliif masaratiin maalitti qaqqabattee daa'ima kana masaratitti kennuu dandeette durumaa jechuudha akkaataan adeemsa keetii guutuun si dhibee jennaan jechuudha akkaataan itti adeemtu akkaataan itti yaadde guutuun si harkaa cufamee jennaan jechuudha daa'ima fuutee masaratiin kadhatte malee masarati wanti giddiin si harkaa fuute tokko hin jiru jechuudha hin kijibinati ilmoo dhalaa tokko waa hedduu eeggatta jechuudha kijiba akkanaa kana ammoo namoota duraan sirraa qeebaletu balleesse jechuudha osoo yeroo san afaanitti gasi cuqqaalanii har'an tan akkana hin jettu jechuudha kanaaf tarkaanfiin jiru amman tanaan jechuudha yoo akkuma dhokattetti dhokatte malee mee duraan viidiyoo amma waraabda akka ati viidiyoo waraabne guutuu kasi goosiseen bakka teettu guutuu si dhorgeen ana malee jira mee hordoftoonni haa murteessu daa'imuma fuuteyyuu daa'imuma erga guyyaa takkitti agarsiiftee beektaa hoxxee namaatti irraan deemuu malee daa'ima jechuudha kanaaf ani nama akka keetii kana wajjin dhaaddatu jechuudha nama akka gaaralla faayidaan naaf hin qabu jechuudha kanaaf ani ammaan tana wanta irratti wal geenne waan biraati miti waa'ee daa'imaati waa'ee daa'ima ibsaati fi waa'ee ibsaati jechuudha
abbaa feete namoota akka keetee waan feete gochuu hin dandeetta. Garuu immoo naan fi namoota biraatiin waan gochuutti qoma zoorsisuu san hamila illee ittiin qabdu hin dandeettullee. Namoota zoorsisuu barte namoota hiitee tumuu barte tamam sanitti deebi'adhuun duraa karaa malee dhuftee jechuu barbaadetti walumaa galatti jechuudha. Duraa ati karaa malee gara keenya dhuftee jechuu barbaadetti. Yeroo akkana jedhu kana anna biratti dubartiin kabajaa qabdi. Haadhatii yallee obboleettiitii yallee jaartiitii yallee. Wanta akkasiin jechuu hin danda'u. Garuu immoo har'aan tana hedduu isaa na aarsite jechuudhaati. Gurbaan daa'imte jechuudha. Carraa daa'ima kanaa mungkin qabamuu dhooltu atis. Daa'ima kana mana barumsatti irraa hanqiftee daa'ima kana akka malee wannettee miti. Taraa amman tara masaratitti mungkin masaratiin wal baasanii masaratii wal beekanii jettee masaratti kennitee miti. Takka boollaatti seente sojiin seena malee masaratiin harka wanta ani itti kennadhe tokko hin jiru masaratitti jechuudha daa'ima. Kana beeki. Okay? Yoo ka dandeettu taate akkuma itti kennite sanitti jechuudha. Takkaa dhuftee harka nutti kennitee kaatee mana masaratti nu agarsiiftee jechuudha daa'ima san baasuudha. Masaratti harkaa jechuudha. Takkaa ammoo akkuma itti kenniteetti fuutee fiddee balleessan kiyya jettee manatti fiduudha jechuudha. Kana akkasirraa barbaadu. Sanii miti taanan ansi wajjin karaa dheeraa deemuun hanguma deeme iyyuu natti rabbi naaf haa dhiisuu sin jechuu barbaadetti. Hanguma karaa dheeraa si wajjin deeme hanguma karaa gabaabduu kana si wajjin deeme rabbi naaf haa dhiisu. Walumaa galatti please. Kanaaf ani wanti sin jechuu barbaade amman tana daa'ima hatattamaan gara manatti deebisiisin jedha. Mucaa hanga ammatti as jiraa achi jiraa hafuura isaa dhabnee jirra. Okay? Kanaaf hatattamaan masaratitti kennite feetu jinnitti kennite feetu isinitti kennite daa'ima fiduudha. Kanutti beekne. Fiddee balleessan kiyya jechuu ani ibsaa akkas naaga ibsaan obboleessa kiyya ganna qaba onna qaba san hin dandeenyu ushururu akkasii bakka bartetti deebisii sin jedha urji. Namoota ushururu akkasitti sirraa fuudhu sanii isa barbaadadhu isa kasi baasu.